ashama harka fuunee daawwattoota ciroo golaadha akkuma beekamu channel keenan Baccoo gabaabaarra qabannee isin dhiyaannee jirra kan Baccoo nu qopheessu absee Hashim kanaafuu mee Baccoo nu qabatee dhiyaatime walumaan dhageenna nu hordofaa isiniin jedha. Aga duraan dursee an abseen jaama warreen immoo channel kana faaraa taatan arra warri duraan nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jecha akkuma duraan nu hordoftanitti nu hordofaa jecha warri immoo haaraa taatan subscribe godha viidiyoolee keenya haaraa hordofuudhaaf jechuudha. Arraan tana kan qabadhee isiniif dhiyaadhee an gama kiyyaan jechuudha. Isaan namni hedduu as jira hundi gaawaan qabatanii dhiyaatan isaaniitti beekaa an gama kiyyaan waan gabaabaa nama qobalchiisu tokkoon qabadhee dhiyaadhee isin qobalchiisu baatee bakka takka na qabaltan qabali ni guddata qabali boksii ni guddatti waan ajjeestanii bakka akkam akkan na gootan akkan niga egaa isiniif ni eegala guyyaa tokko namichaatu sadaqaa yeroo fedheeti ree fidee hedduu takka masgiida ala dhaabee ol seenee mee namni waaqaluu beeytan jeen namni waaqaluu feetan jeen tokko harka baasee beeyta hortu jee gabbaase reeta naqali jemme hunda qalee gachiibse beeyta gogaa irraa yaasii jeen yookaan halloo yookaan gogaa isee jira baase naayin an gogaa baasuun beekuu jeen an qaluma tanan beeka malee gogaa takkaan baasnee jeeni beeyta ableen dhiiga qabdii isa ifisan akkamatti masgiida deebeeti mee namni gogaa ree baasuu beeku gogaa baasuu beeku annaanin ablee dhiiga laalaniiti nutiin beeynuu jaaniin maali isin islaamaa miti akkami dhiiga san argan namichi ree biratti afeemi namichi isa hoteelli jaanii rifatan namu namtichi laal maal gaaseete dhaabbatee akkanatti mee namni gogaa baasuu beeytan jennaan nutiin beeynuu jaaniin beeyta isin islaamaa miti akkamitti laaltan jennaan nuti islaamaa miti sheetichaatu islaamaa sheeticha gaafa dhufe jaaniin isaan islaamaa jennaan sheetichinis lafaa keetu namni waraqaa lafa salaatee islaama ta'e ani islaamaa miti jeen waan namticha qalee dhufeese yaani namtichi ablee guddoo dhiiga qabdu naan ol deebi akkasitti didanii isaan hundinuu namtichi fi Koflee waan godhuuf deemu san explain godheef ibseef jechuudha haala saniin itti fufan jechuudha. Isin kobalchiisa moo isin kobalchiisa dhahuun hin jirtu anaan ganuman qabadhee ammaaf yoo gaata biraa jiraattee boodarran isinitti dara isinitti da amma eenyudha muhaasa dhame qabattee dhiyaatteerta mitillee itti yaada garuu aktaraan beekta aktarri itti yaaduu baatu sunuma jaa ara isinumaan kobalchiisa isinillee qirqirsi isinumaan kobalchiisa ayyee anis achumaan maqaa kiyyeemullee hin feesisu namni hundinuu na beekan aktara na beekanii na beetanii aktara na beekanii achuma raaniin anis dhaamsa kiyya dura irratti kanin jechuu barbaadu warreen chaayinaala ciroo golaa kanaaf haaree taatan chaayinaala keenya share subscribe like akka nuuf gootanii asumaan isin gaafannaati galatoomaa isiniin jecha anis waan takkaan waan gartee nama kofalchiisu wayim isiniif himuu barbaada guyyaa takkaan himeeta guyyaa takka mucaan barataadha amma daree inni yeroo hedduu duuba taa'u jaalata waa'ee gartee barnoota gartee waa'ee barsiisaan itti ijoollee daree keessatti hirmaa quban qabu inni amma duuba taa'a inni uuma barnootaa turraa quban qabu ammaan tana inni maas yeroo manarraa dhufu yeroo hedduu maal fudhatee dhufanii beektaa keesha keessatti qoloo fidatee dhufa qoloo wayim hunqaa wayim akaawii jettanii isin karaa akaawii jettanii kana fidatee dhufa kan ammaan tana barsiisaan barnoota ingiliffaa barsiisu jira osoo barsiisu jiruuti ammaan tana barnoota ijoollee barsiisee irraa bahee maal jeen ijoolleedhaan mee warri isiniif hin galin warri gaafii qabdan harka baasaadhaati gaafii gaafachuu ni dandeessan jeen amma ijoolleen hundinuu bakka takka harka baastee ni beektaa inninis harka baase
yeroo harka baase amma barsiisaan laalee ijoollee keessaa mi'aati jeeni ni beektaa. Sunanumaa gaafa duraanii teekam. Dhugaa suma ta'uu danda'u. Kanammaan tana barsiisaan harka yeroo inni harka baase carraa kanneef isaaf. Yeroo carraa kanneef amma barsiisaa jeen gaafitti yaadee gaafii gaafatu. Barsiisaa jeen saa hunqaan afaan ingiliffaatiin maal jaama jeeni ni beektaa. Barsiisaan itti yaadee dhufee boojeen isa bira dhufee mucaa dhamaa jeen faranjii rakkina kamtu jedha jeen ka hunqaa nyaachisu. Akkasitti barsiisaan gaafii mucaa afaanii muree osoo hin deebisin achiin akkasitti dhiisee asumarraan mucaa keenya kana Hassan kana dabarseetiin inninis dhaamsa gartee chaayinaala keenya kanaaf qabu asumaan isiniif haa himsu isa kanneetiin achi booda an takka kara kiyyaan isiniif dabalaati Hassammee. Awwaalni jechuu barbaadu har'a keessummaadha. Amma durallee naaf hiranii hin dhiyaannee xiqqoo waan sodaa qabuuf har'a immoo Ameerika mirgatti argama aktara. Kanaafuu namni aktara cinaa jiru sodaa hin barbaachisu. Kanaafuu har'a afaan keessummaadha guyyaa biraatiif isiniif dhiyaadha keessummaa hedduu naasoitu. Guyyaa biraatiif hin eeggadha. Asumaan chaayinaala keenya. Chaayinaalii kana immoo warri haarii taatan warri har'a agartan saskiraayib godhaadha. Warri viidiyoo kana agartan laayik godhaadha. Kanaafuu hordofuu guddisaa. Bakka jiimtu san gabbuadha sodaatinadha irrattu qaa'ee irrattu kun sodaatina subscribe like kanaafuu amma kanaafuu garanaa isin dabarsaa kaalii kana subscribe sallaan hin sodaatina Nuti yaadda. amma kadhibaa qabdami hin fixannee meeti takka usilaan wiidaatu hordoftee mee idda dabalii hordofte gaaf takkatti taatee ittiin dheeressu amma kun gabaa baay'ee gaaf tokko ammas gurbaan roobaa ture ni beektaa rooba keessa deemaa dhufeeti amma kukkufaa dhufe mana gartee inni mana dhufe yeroo deemaa dhufe mana tokko dhufe ni beektaa haati mana kanaa lakkaanuu shuuroo karaa keenyatti shuuroo jaanii ni beektaa wayii marqaa amma deemaa dhufeeti mana kana dhadhe yeroo mana kana dhadhe haati manaa amma eenyu jetteeti raabante keessummaa ta'uu beekte lakkaanuu yeroo raabante deebiteeti shuuroo uwwitu jira if duuba keesseen akkanatti if duuba keessee teessi amma inni ganaa olarraa ol seenu jira amma gaafa no isiin abbaa mana isii eegu jirti ammoo ka dhufe keessummaadha qabbana tanaan hin dafee afaan baan jedhe shuuroo uwwitu tana goote eegu jirti awwoose akan addu'aa godheef kaawoo istiimaatti godhe amma asumaan yeroonii fi ol dhiyaate amma olarra ga'e ammaan tana gaafatteen aboo maali hedduu takka dadhabdee dhufte maali ni kufteeteen rooba jira amma aboo een kufuudha jeen asii gatan tareetiin jeen akka shuuroo si duubaa sanii lafa dhee jeen isin duraan shuuroo dheef duuba keesse akkasis shuuroo chumaanuu baase nyaatee keessummichi asumaan daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya ciroo golaa jalatti warreen argamtan chaayinaala keenya hin sodaatinaadhaati nu wajjiin turaadhaati share like ammoo subscribe sana kamaa godhambo bakka diimtuu san irratti kan agattu kaa gaddabeessa subscribe san isin ciraa jira laal illee godhaa bilbila sanillee irra godhadhaa ogaa viidiyoo gallakkisne direct keessi warri sodaatan isin cinaa jira ammoo yeroon irra gajjabeessaa jiru telefoona iskiriina irraan cabsinaa suutuma laala kanatti tukaa asumaanuu galatoomaa isiniin jechaa nu hordofaa isiniin jennaa karaa kiyyaan wal barnoota gaarii yaa qophii keenya asumarra xumurraa qophii torbaanii akka dhufu nagaatti mee absee dhaamsa hordoftoota dhaamsa qabdu mee dhaamsa dhaamsiin an qabu kanin gajjabeesseetti mugartee viidiyoo keenya kana nu hordofuu feetan subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeessanii torbaan dhufummoo keessummaadhaan qabaan keessummaa shamarraniitiin qabaa keessummaa keenya san immoo gaa akka ajaa'ibatti akka nu dhiyeessitan abdiin isinirraa qabaa viidiyoo kana waliin gahan isiniin jaa akka namoo keessummaa keenya san eenyu akka ta'e aboo facaasanii garuu qusadhaa ammoo ustaanii facaasinaadha qoqqosachaa waliin gaa akkasitti isiniin jaa arraaf asumarratti xumurraa torbaan dhufu wal garraa nagaatti